Yooyyaa harka fuunee kam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kan biyya alaas biyya keessa teessanii barumsa keenya karaa YouTube hordofaa jirtan. Ani nagaa gootii isin akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftan isinii jennee jirra. Yaaqoob YouTube channel har'as barumsa isaa karaa YouTube barsiisu barnoota afaan Oromoo qubee irraa kaasee haga jecha barreessuutti kan waliin barataa turre har'as mata duree haaraadhaan qabannee achii as deebinee jirra. Egaan maatii keenya kan hin taane Yaaqoob YouTube chaanaliif subscribe gootanii maatii keenyatti akka dabalamtan. Like, share, comment gootanii immoo hiriyoota keessan biraan akka geessan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Kanneen barumsa afaan Oromoo biyya keessas biyya alaas teessanii barumsa kana bilbila keessanii barachuudhaaf fedhaaf hawwii guddaa qabdan karaa toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu kana nuuf bilbiltanii eloo jettanii barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanalii har'as Yaaqoob YouTube chaanal kan waliin barannu jedhame jechoota qubee dachaan eegalan kan jedhu waliin barannaa jechaadha. Har'a waa'ee maalii waliin barannaa? Jechoota qubee dachaan eegalan. Jechoota qubee dachaadhaan eegalan maal goonaa waliin barannaarra. Egaan barnoota keenya yeroo darbee keessatti qubeewwan dachaa torba jedhaman waliin barreessinee dubbisnee sagaleessinee turree jechaadha. Barumsa kana of duuba deebitanii toora YouTube keenya irratti argachuu dandeessu. Qubeewwan torba jedhaman qubee dachaa sanaan kanneen eegalan waliin barannaa faana ta'a yaada qalbii kutuudhaan maatii kan hin taane immoo subscribe godhaatii maatii keenya ta'a. Kanaafiyyuu har'agaa kanneen qubee dachaadhaan eegalan waliin baranna akkuma jenne qubeewwan dachaa jiran keessaa qubeen jalqabaa qubee maalitii? Qubee chaati. Qubee maalitii? Qubee chaati kun qubee chaadha jennee. Askiyaa kanaa fi kana kan qubee chaadhaan eegalan. Lamaan kanaatu maaliin eegala? Qubee chaadhaan eegala. Kanaafiyyuu isaan kana waliin dubbisna. Waliin dubbisna. Jalqaba irratti kan itti maramaa jiru kana. Kan itti maramaa jiru kana dubbisame sekeendii tokkoon sii kenna. Tole dubbiseettu jedhee namanaa. Maal jedha kuni? Chaappaa jedhan. Chaappaa jedha. Chaappaa kan jedhu kun chaan jalqabaa dheeraadha. Paan jabaataadha. Asitti immoo dheeraadha. Chaa dheeraa fi paa jabaataa dheeraatu walitti dhufe maal ta'e? Chaappaa jecha jedhu nuuf kenne jechaadha. Chaappaa jecha jedhu nuuf kenne. Haala kanaan dubbisna. Kan lammataa kana dubbisaa. Kana dubbisaame. Qorrabee kana dubbisaa. Sekeendii tokko kunis. Tole dubbiseettu jedhee namanaa. Kun maal jedha? Chuuchaa jedha kun. Chuuchaa jedha. Chuuchaa jedha jechuudha. Chuuchaa. Akka carraa kun qubee chaati. Kun qubee chaati. Qubee chaa lamatu walitti dhufe jecha chuuchaa jedhu nuuf kenne jechaadha. Jecha chuuchaa jedhu kan nuuf kenne qubee chaa kana lamaanii jechaadha. Akkasumallee qubeewwan dachaa torba jedhaman keessatti chaattaan kan jiru maal hojjennee turre? Dhaadha jennee turre. Dhaan haala kanaan barraa jennee turre. Akkasitti barraa. Kanaafiyyuu dubbisaame kana. Kana dubbisaa waliin dubbisna. Dubbisaa. Maal jedha kun? Kun dhaa gabaabaadha. Kun dhaa dheeraadha. Maal jedha kuni? Dhadhaa jedhaan. Maal jedha? Dhadhaa jedhaa kun. Kun dhadhaa jedhaa. Tole kan lammaffaa kana dubbisaame. Kan lammaffaa kana itti maramaa jiru dubbisaa sekeendii 2. Tole dubbiseettu jedhee nama dubbistan jedhee namanaa. Maal jedha kun? Dhadhaadhaan jedha. Maal jedha? Dhadhaadhaan. Inni kun dhadhaa. Asitti dhaa gabaabaadha kuni. Asitti kun dhaan dheeraadha. Asitti kun dhaan dheeraadha. Dhumarratti maal qabaa? Naa ofirraa qaba. Naa ofirraa qaba. Kanaafiyyuu kun maal jechuu isaa ture? Maal jedhaa? Dhadhaadhaan jedha kun. Dhadhaadhaan jedha. Dhadhaadhaan. Dhadhaadhaan jedhaa jechaadha. Kan ittaanu kana. Kan ittaanu kana. Dubbisaa. Kun maal jedha? Kan itti marame kun maal jedhaa? Kun dhama jedhaan. Dhama. Maal jedha jennee? Dhama jedha kun. Kun dhama jedha. Kan ittaanu kana. Kunoo dubbisaame xara jedha kunimmoo. Kunoo xara jedha. Xara dubbisteetti jedhee namanaa. Kan ittaanee jiru qubee dhaattaanee kan jiru qubee maaliiti jennee? Qubee
nyaatii jenne qubee dachaa jiran kiyya. Qubee maal jenne? Qubee nyaati jenne. Qubee nyaa kanaan jechi eegaluu gaafa ilaallu asirratti maal jedha kun? Dubbisaame kana. Seekendii tokko isinii kenna. Seekendii tokko dubbiseetu jedhee namanaa. Maal jedha kun? Maal jedha? Nyaata jedha kun. Nyaata. Nyaadheeraa taa gabaabaa gaafa walitti ilaalu maal ta'a? Nyaata. Nyaata jedhaa jechaadha kun. Kun maal jedhaa? Nyaata jedha kun. Tole kana. Dubbisaame kana kan dheeraa kana. Kunoo nyaadheeraa chuu dheeraadha kun. Kunoo maal jedha kun immoo? Kun nyaata jedha miti gaangara olii. Kun immoo nyaachuu jedha kun. Nyaachuu. Nyaachuu jedha. Nyaachuu jedha. Tole kana. Kun maal jedhan? Kunoo nyaateera jedha kun. Nyaateera. Tolaan buddeena nyaateera. Kunoo warra kana fayyadamneeti. Kana nyaateera jedha. Nyaateera. Kan itti aanu kana dubbisaame. Kunoo maal jedha kun? Nyaachuuf. Maal jedha jennee? Nyaachuuf jedha kun. Nyaachuuf. Nyaachuuf jedha jechaadha. Kun nyaachuufi jedhaa jedha. Tole qubeewwan dachaa jiran keessaa chaa, dhaa, nyaa ilaallee kan itti aanu maalidhaa? Phaadhaa jechaadha. Phaa. Phaa osoo hin taane phaadha. Phaan isa kamii? Phaan singilii kana qofaa tokkicha kana qofaadha. Garuu kun itti lolaani phaadhaa jechuudha kun. Phaa. Phaa jedhaa jechaadha kun. Tole. Amma qubee phaadhaan kan eegalu dubbisaame kana. Kun maal jedha? Phaaphaasii jedha kun. Maal jedhaa? Phaaphaasii. Phaaphaasii. Kanaan eegalaa jechaadha. Malee isa kanaan hin eegaluu adda baafadhaa. Kan itti aanu phaattaanee kan jiru qubeen dachaa phaattaanee jiru qubee maaliiti? Qubee shaati. Qubee shaati. Qubee shaadhaa kan jalqabu irra geenyerra. Dubbisaa kana. Kun warra qubee shaadhaan eegalan keessa tokkodha. Kun maal jedha? Shawwaa jedha kun. Shawwaa. Lafti Oromootu lamaa lafa shawwaati jedhama miti. Shawwaa jedha jedhamu. Shawwaa. Tole. Kanoo dubbisaa. Kun maal jedha? Kun immoo shaashii jedha. Shaashii jedhama. Shaashiin hadha eebiluu akka shaashii kan jedhu isa kanaadha jechaadha. Isa kana fayyadamneeti barreessinas dubbannas. Akkasumallee kanneen qubee shaadhaan eegalan hin xumuramne malee. Baay'ee muraasaan jiran. Lakkoofsa kun. Kun maal jedhama? Shan jedha. Shan jechuun lakkoofsota lakkaawwii warroota jiran keessaa shanaffaatti argamu. Shan isa kanaadha jechaadha. Inni isa kanaadha. Kan biraan kun maal jedha? Dubbisaa kan. Kun maal jedhaa? Kun shamarran jedhan. Shamarran jedha. Shamarran. Shamarran. Shamarran jedha. Tole kan itti aanu kun maal jedha kunii? Kun maal jedha? Shaashamannee jedhan. Kun immoo shaashamannee jedha. Shaashamannee jedha kun. Shaashamannee kan jedhu kana keessatti shaan jalqabaa dheeraadhaa. Shaan itti aanu gabaabaadhaa. Maan gabaabaadhaa. Naan jabaataa dheeraadha. Kanaafuu gaafa kan walitti fidnee dubbisu maal jedhaa? Shaashamannee jedhaa jechaadha kun. Shaashamannee jedhaa jechaadha. Shaattaanee kan jiru maalidhaa? Tsaadha jennee ture. Qubeewwan dachaa jiran keessaa shaattaanee kan jiru maalidhaa? Tsaadha jennee ture. Tsaa. Kun warra tsaan eegalan keessaa isa tokkodha. Tsaadhaan kan eegalu kun maal jedhaa? Kun maqaa namaati. Tsiyoon jedhaan kun. Tsiyoon. Tsiyoon jedha. Tsiyoon jedhaa. Kana fakkaata qubeewwan dachaadhaan kan eegalan. Qubeewwan dachaadhaan eegalaman torba jennee garuu jaalaalle. Chaadhaa, dhaadhaa, nyaadhaa, phaadhaa, shaadhaa, shaa, tsaa. Tsaalaalle. Jaa kun torbaffaan garuu isa kamidhaa? Jaadha. Jaadha. Jaan immoo qubee maaliiti? Qubee ergisaati. Qubee ergisaati. Qubeen afaan Oromoo ittiin eegalu yeroo baay'ee hin jiraatu. Kanaafidha kan hafe. Kanaaf kana keessaa fi jaa qofa ilaallee hordoftoota maatii Yaaqoob YouTube channel. Barumsa nuti irraa barannu kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif, waan nu faana taataniif horaa bulaa deebanaa. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa. Kanneen subscribe gootanii maatii keenya taatan immoo like, share, comment godhaa. Yaadaaf eeruu qabdan nu biraan ga'a. Bilbila harka keessaniin barachuu kanneen feetan
toora bilbila lakkoofsa iskiriinitti argamuun nuuf bilbiltanii Yaaqoob YouTube chaanal irraa eloo jettanii gatii madaalawaadhaan barachuu ni dandeessu. Horaa bulaa deemanaa haga viidiyoo biraan walitti deemutti.